mana keenyaafillee waan takka illee hin goone. Ana rakkoo san keessa na jiraachisee ifi bashannanuu ture. Haala san keessa Rabbii na baaseef galanni haa ga'u jette. Jaarsi isii imimmaan sirraa haqee waan dabareef hin sheenooyin haala amma keessa jirtu kana ilaale. Manni keessirraa jijjiirame. Jireenyi keetilleen siif bareede. Duraan miskiina taatus amma hulaa kee miskiinonni dhufanii dhadhawan sababiin immoo ati arjaa waan taateef. Wanni dabaree taafti hedduudha. Qabeenya harkan karaa Rabbiin jaalatu irratti akka kannannuuf Rabbii kadhadhu. Isiinis Rabbii sii galatoonfattee jecha haati isii jedhu turtee yaadatte. Waan xiqqoo harkan irratti yoo Rabbii galatoonfanne Rabbii waan guddoo nuuf kenna. Garuu waan harkan irratti Rabbii galatoonfachuu dhiisnee yoo hiraarre waan qabnu hundaatu nurraa deema jedhu turteen haati isii. Innilleen haati tiyyaa kana jettee du'aa inaa godhu turte je'een. Yaa Rabbi ilma kiyyaaf mana bareedaa kenni. Ammallee ijaartii gaarii tan yeroo rakkoo isa cinaa dhaabbattu kenniif naan jedhu turte. Hunoo du'aa inummaa tiyyaa arraan ta'e qeebalamuu isii arkeetiin jira je'een. Gurbaan kun mana yaalaa banachuu ammaan dura yaada qabaachuu ture. Yaada isaa san dhugaatti jijjiire. Mana yaalaa banatee manni yaalaa isaa beekamaa ta'eef akkasumatti illee maallaqa guddaa galchuu eegaleef baatii lama keessatti qabeenya guddaa dalagate. Akkasumatti illee maallaqa ammaan dura jaartii isaatirraa fuudhe san ni kenneef. Waan kana hunda ollaan isaanii san arkuu ture. Ollaan histii fi kibriin qoma isaa gurraachomsite kana jara lamaan kana hedduu jibba ture. Ollaan kun dalagaan isaa ni khasaarte. Sani jaartiin isaa ollaa keenya kana haakanete tujjaaromerraa yoo maallaqa liqeeffattee hojjetteen. Inninis abadan miskiinticha kanarraa hin liqeeffadhu. Arra tujjaaromee haalli isaa jijjiiramus ammaan dura miskiinaan sadaqaa kennuu tureef sanii bar akkamitti maallaqa gurbaa kanarraa fuudha jee. Haaluma sanirra osoo jiruu mana isaa gurgure. Akkasumatti illee jaartiin isaatiif ijoolleen isaa dhiisaniiti biraa deeman. Innis mana dhabee karaarra jiraachuu eegale. Isaa karaa gubbaa taa'ee sadaqaa kadhataa jiru. Ollaan isaanii kun bira dabare. Yeroo san sadaqaa kadhateen yeroo garagalee ilaalu hedduu rifate. Sababiin ollaa isaanii sanii. Ollaan isaanii miskiinticha akkana karaarra beekun gurbaa kanaan akkana jeen. Ammaan dura gaafa intala tana hin fuune san ati akkana sadaqaa kadhachuu jiru anaatu maallaqa sitti kennuu ture. Sani akkanatti ana bira dabartee jiruun ta'e jijjiiramtee ana karaarratti bahee jeen. Gurbaan kunis akkana jeen. Ati akkanatti karaarra kasi baase bar histii ta'eetii fi jibbiinsa namaaf qabaachuu turte saniitiitu akkana karaarra si baase jeen. Amma garuu kottu mana keetittiin si deebisee dalaga. Seenaa tana guutuu isii YouTube irratti argachuu ni dandeessan. Akkasumatti illee seenaan babbareeduun akkana akka isin hin dabarreef peejii TikTokaa kiyya kana follow godha.